Oromooti. Malabbaa isaa idaa baratuu baasaa isin jala xaragataa jirutti akkuma asitti argitan meeshaalee aadaa hedduu babbareedaa tahee diizaayinii hundi isaatu iyyuu adda adda dhugaa rabbii dubbachuuf meeshaa gara nama 8tu iyyuu na bira jira. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ashama akka fuula hordoftoota fi kabajamtoota kiyya jirtu amantii kutaan osoo waliin qoodinii isiniin jira. Akkuma asitti argitanii kuni qorii abbaa gadaati. Odaan jechuudha. Odaan isa hojjetamu. Ijoolleen jimmaallee warri hojjechiifachuu barbaadan heloo jedha. Maaliif baddan mul'ataan jirtanii isiniin jira. Kunuuti qorii kana akkuma asitti argitan kanatti hiikee kan isin agarsiisu kunoo aslaala. Asitti illee kunoo luka isaallee namootiin hedduu cabaa dabaa warri jettanii. Itti aansu namootuyyuu qoriin itti isin argisiisu qorii aadaa Arsii kalara samaawii yookiin namootuyyuu kalara bishaanitiin kunoo isiillee argaatanii camnana takka hin qabdu kaawwan ammoo hiikee isin agarsiisuu hin ifaaju. Itti aansuni qorii abbaa gadaa diizaayinii shifaatiin kunoo isiillee haaluma asitti argitan kana qoriilee kanneen barbaadan maqaan isaanii tokko tokkoon isiniif hima. Itti aansuun ammoo killa haadha qorii kanaati. Innillee ammoo kunoo jallisaa killillee obboleessa qorii waan ta'eef sirriitti ilaaluu qabna. Itti aansuun kunillee buqqee yookiin of kolchaa isiniin boraati. Dagadhee osoo hin tahin isin aansuun xuunxoodha. Xuunxoo fal'aana wajjin haadha meeshaa odaati. Itti aansuun killa jechuun kan urgoo yookiin ammoo dibata mataa keenyaa itti buufannudha. Kun akkuma asitti argitanii qorii takka killa lama boraatii 3 fal'aana borii xuunxoon 5 buqqee urgootiin 6 siinqeetu jira. Siinqeen 7 isiniin jira. Itti aansuun obboleeyyan keenya isaan kun hiriyoota nama lamaati fi kalarii zayitiidhaan akkuma asitti argitan isiilleen haalaallattu kunoo hiriyoota asitti fal'aana kunoo qoriidha. Kunoo killa boraatiidha. Kunoo haaluma amma asitti argitan kanaan meeshaa hunda isaatu iyyuu tokko tokko kan isin argisiise isinii lakkaa'u. Kunoo inni kunillee qorii takka xuunxoodhaan 2 killaan 3 buqqee urgootii fi boraatiin 5 fal'aanaan 6 innis ni qaba wannaa isaa siinqee. Itti aansuun kunillee kan hiriyaa tanaati. Kunoo akkuma asitti argitan qoriin isa kana kunoo obboleeyyan kiyya waan hedduu qabadhee isinii dhufe har'a meeshaalee hedduudha ka aadaa kana qofaa miti kan nama meeqaa bichaadha. Kun killa boraatiidha. Kun killa kunoo akkuma asitti argitan kanatti kunoo itti aansuun xuunxoo fi fal'aana walirra jira. Buqqee urgoo akka bareedu buqqeen urgoo tana baay'ee namatti toltu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya bareedina qofaa fi jarruu mataan isi. Akkuma asitti argitan kunillee 6 siinqeedhaan 7 jechuudha. Haadha tokko warri meeshaa adda addaa na biraa qabdan heloo jechuudhaan koottaa fudhadha. Itti aansuun haati kanaallee meeshaan magaazina jira isiniin jedha. Isa kanatuyyuu jala hafee jennaan nama fide. Jamiila Gammadaa akkasuma ammoo tuyyuu kunoo fal'aana lamallee qabdi. Ka isiillee kan akkana killi jechuudha. Magaazina jira kan haadha kanaati. Ciicoo qabdi. Ciicoo 2 sabaree fal'aana 2 fi siinqeellee qabdi. Siinqee arsiillee dabalata. Kuni ammoo tuyyuu ka Kadiijaati isiniin jedha. Kadiijaan kunoo haala kanaan jechuudha. Akkuma asitti argitan kanatti Kadiijaa Asallaa meeshaa aadaa akkanaa kana jahanii fi kana lamaantu biraa hafe waan ta'eef akkasuma ammoo tuyyuu kanneen uffata aadaa Arsii qabdi. Walaallee isin agarsiisuu fi uffata nama uffadhee agarsiisuu ulfaata namatti. Yoo sanuyyuu kan sirriitti nama dhiyoo kana tahe malee hidhamee kakaayamu jalaa fuudhadha. Kuni akkuma asitti argitan akkuma suuraa asirratti argaa jirtan kana na cinatti suuraa uffata kana callee guddaa kana qaba. Itti aansuun ammoo tuyyuu kuni kan mormaati. Callee guddaan hojjetama. Itti aansuun ammoo tuyyuu kun ka kallachaati. Calleen haala kanaan hojjetame ka Kadiija. Uffanni inni qabu tokkoffaa irratti qamisii kana qaba jechuudha. Hunda isaa godhadhee isin agarsiisuuf baay'eedha. Akkuma isinitti himee jedhe kunuuti saayizii matiyyallee qamisii kanaani baay'ee bareedaadha. Itti aansuun ammoo tuyyuu kaabbaa qaba. Kaabbaa ammoo tuyyuu hedduu bareedaadha. Namni hin beekne tokkichillee hin jirtani. Maashaallah tabaarakallah kunuuti. Ergaa ashtanna fakkaate. Kanaaf kaabbaa Arsiiti.
meeshaa kana wajjin isa qofaa miti uffata kana waliin qabdii jechuudha. Itti aansuun kan biraallee sarpiraayizii tahee hin beeku hiriyaa isiitiif natti fakkaate innis ammoo tuyyuu kunoo haaluma asitti argitan kanaani innillee suuraa na cina argitan kanaani callee kallachaati akkuma asitti argaa jirtan kana. Itti aansuun ammoo tuyyuu callee mormaati inni ammoo tuyyuu callee mul'ii hin qabu isiniin jedha. Asitti akkuma argitan waaw maashaallah tabarakallah qamisii kalarii baay'ee bareedaa ta'ee fi faashinaati kunoo hedduu namatti tola. Itti aansuun ammoo tuyyuu akkasuma kaabbaa hedduu bareedaa ta'e qabdi kun hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hedduu namatti tola. Inni kunillee kunoo maashaallah tabarakallah akkana jira isiniin jedha. Itti aansuun ammoo tuyyuu innillee bongee of jala qaba inni zaqqiin qabu callee mul'iitii fi akkasuma ammoo tuyyuu callee mormaa bongee qaba qamisii kaabbaa arsiiti hedduu carqiin kuni oriijinaala isiniin jedha carqiin hedduu bareedaadha. Itti aansuun ammoo tuyyuu ammallee uffata nama hedduutu jira jechuudha. Kunoo asitti ammoo tuyyuu eenyu cabsiisan maqaan isii obboleessa isiitii fi silaa jalaa diiguu baadhee baay'ee natti tola tokkofamee kaayame jechuudha. Obboleessa isiitii fi shaamizii kunoo hedduu bareedaa tahee argaa jirtanii miti maashaallah tabarakallah jedheeni jira. Cabsinaa fi agarsiisumaa taa'u obboleetti isiitiif yookiin ammoo tuyyuu haadha manaa obboleessa isii kan bungee meeshaa hedduu baay'ee guddaa tahee fi bareedaa tahee namootiin hedduun jechuudha. Uffanni kaabbaan arsii kaabbaa tahee fi gatiin isaa waliin qixxatu isiniin jedha. Inni kuni jechuudha akkuma viidiyoo kana argaa jirtanitti callee baay'ee fixaa akkasuma immoo garaagarummaan kanaatii fi kana carqiin isaallee akkasuma immoo tuyyuu diizaayiniin isaa calleen inni fixu garaagara waan ta'eef yoo xiqqaate qarshii 1,500 oliin wal caalaa isiniin jedha. Kunooti akkuma cinatti viidiyoo na cinatti argitan kanatti maashaallah tabarakallah innillee qamisii kanallee qaba. Qamisii jalaan isaati asmaraadha isiniin jedha. Kunoo maashaallah tabarakallah argaa jirtan jedhee yaada. Itti aansuun ammoo tuyyuu callee hundaayyuu ni qaba inni jechuudha. Tokkoffaa irratti akkuma sitti argitan callee mul'iiti akkuma viidiyoo irratti na cinatti argaa jirtan kana. Itti aansuun ammoo tuyyuu callee kallachaa hedduu bareedaa fi miidhagaa ta'edha. Itti aansuun ammoo tuyyuu callee mormaa hedduu bareedduu taate isii tana qaba. Obboleeyyan kiyya wanni isiniin jedhu yoo jiraate tokkoffaa irratti namootiin uffata ajajattanii akkaataa diizaayinii baay'ina calleetiin qarshiin isaa garaagara jechuudha. Fakkeenyaaf yoo inni kuni 10,000 ta'e kun ammoo tuyyuu inni kun 9,000 tahuu danda'a 8,000 tahuu danda'a akkasuma immoo 8,500 illee tahuu danda'a. Akkaataa callee akkaataa carqii akkaataa diizaayiniitiin garaagarummaa qaba. Mee waa'ee meeshaa aadaa irraa waa isin haa jedhu meeshaa aadaa tokkoffaa irratti arsii isa kanaa fi akkuma sitti argitanii zayitii ashawaa qarshiin isaa kaawwan caalaa dabalaa. Namoonni meeshaalee kanneen keessaa ajajachuu barbaadan qarsiitii fi abbaa gadaattuu xiqqoo isii birrii kuma garaagarummaa qaba hundumaafuu jechuudha. Kana qofaa miti Ashaan meeshaa hedduu qabdi. Uffata daa'imman isiillee uffata baay'ee jechuudha kan qabdudha. Yaa rabbi nuti kafanni waan bifa mana uffachaa isa kana maashaallah tabarakallah mucattii obboleettii ufiitii fi dhugaa rabbi fustaana naabitiif jettee kunoo fustaana kana hedduu bareedaa ta'e kana jechuudha. Akkuma isin asitti argaa jirtanii maashaallah tabarakallah diizaayinii hedduu bareedaadha. Itti aansuun ammoo boorsaa qaba innillee jechuudha. Kunoo haaluma amma asitti argitan qarshiin inni ittiin bitame qarshii 3,000 isiniin jedha. Itti aansu waaw maashaallah mucattii isiitifillee kunooti maashaallah tabarakallah asiin durallee uffata aadaa bitee geesseefii jira. Kunoo fustaana amma asitti argitan kana boorsaa qaba innillee akkasuma qarshii 3,000 isiniin jedha. Itti aansuun ammoo tuyyuu surreellee qabdi jechuudha. Intiisi surreen tun hedduu bareedduudha. Salbaa jireenya jirti. Garuu itti isiisiif kaameraa surree oriijinaala yookiin ammoo isii kwaalitii taate qarshii 2,200 bitee fi isiniin jedha. Itti aansuun ammoo as keessa uffata dhagama kana gubbaan uffattu shaamizii qarshii 800 bitee fi isiniin jedha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namootiin uffata barbaadanis tahee ijoollee keessan sarpiraayiz yookiin ammoo bittaa kennaa uffataa kennuu fi barbaadan beelloo qamisii akkasuma surree tuuttaa
bijaamaa waan barbaadan hundaa fi ana haadha razaan na argattanii isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya sarpiraayizii gochuu baay'ee jaaladha. Akkasuma mootuyyuu namni illee yoo sirriitti jechuu kan ofii jaalatte faashina ta'e bitii yoo naan jedhan baay'ee natti tolamaa jennaani fakkeenyaaf ijoolleen garii shi'eenii fa'arraa buuftee ergiti ka shi'eenii irraa shaamaadha walaakin kan amma jechuudha oriijinaala baay'ee bareedaadha yoo barbaadanii ka 5,000 illee ni jira beelloon kun jechuudha akkasuma mootuyyuu kan 4,500 illee ni jira akka feetaniin garuu kunillee kan himatan haga qarshii 3,700 haa ta'u malee qarshii 3,300 meeshaa hedduu waan yeroo hedduu biraa fuunuu fi uffata hedduudha ka viidiyoo waraabuu hin dandeenye akkasuma shiitillee ni jira jechuudha ashan haadha isiiti shiitallee qabdi mee isinitti agarsiisa. Kana shiitallee nama 3tuun ajaje shiita jiddu galeessa tahee qarshiin isaa 1,600 baay'ee widdiillee miti carqeen isaa ammoo hedduu bareedaa tahee isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkasuma Khadiijallee shiita na ajajjee jirti shiita hagana naan hin jenne garuu an shiita lamaa bitee fi jira isiniin jedha haati enu jatti tana maqaanis Ashaa haati ijoollee tana daa'ima bitte kun ammoo haati isaanii diimtuudha an haadha Khadiija ammoo hin beeku kalariin kun hedduu akka irraa deemuu fi akkamitti akka irraa bareedu beekaa isiniin jedha maaliif jennaani asiin durallee kastamara kiyya lammataati dhayxee jirti kunu maashaallah tabaarakallah akkasuma ammoo kunis ka Khadiijaati isiniin jedha kunu shiita baay'ee bareedaa tahee akkasuma ammoo hedduu namatti toluudha namootiin hedduu kalarii isaa carqii isaa kalarii qofa odoon tahin shiitiin kunni kalariin isaanii baay'ee babbareedaadha isiniin jedha Khadiija asallaa hagana biti naan hin jenne walaakin garuu jechuudha shiita naan jetteetu mana barreessite an garuu shiita lamaa bitee fi jira yoo hin barbaannellee anuyyuu ni barbaadaa tokkicha sanumaaf dabalee fuudhee isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya shiita qofaa miti uffatoolee hedduu maqalamaa qamisii akkasuma ammoo shurraabii uffata qorraa fi uffata ho'aa inni kunis ka Khadiijaati Khadiija jechuudha haadha uffata hiriyaa isii uffata aadaa Arsii kaabbaa lamaa jechuudha itti aansunillee waa kalarii hedduu bareedaa an jaaladhu jechuudha kalarii bishaanii hin beeytanii mire azraqa gaamiga azraqa faatihan sirriitti jaaladha namootiin hedduun shiita an uffachuun barbaadu maal jenna uffata biraatu iyyuu jechuudha uffata akka aadaa Arsii maalii kanni namootiin uffatanii maal jedhanii jedhan dhugaa rabbii wallaahi ilaali hin udhisiisnaa miti uffatanii ilaalanii fooliidha kanaafi shiitallee tahee waan tokkooyyuu uffachuu hin barbaadu hedduu namootiin hedduun jechuudha isini akka waan biraatitti nan fudhanne hundi isaa saayizii natti hin ta'a ijoolleen na ajajaa jiran hundi isaa saayiziin isaanii kanatti ta'u garuu uffachuun barbaadu kanaaf ishiin kun 1,600 akka barbaadanii fi akka jaallattanii ajajachuun lakkoofsa bilbilaa duwwaa 97815 7275 WhatsApp Telegiraamaan heloo jechuu hin dagatin imo yeroo mara na argachuu hin dandeettan WhatsApp fi Telegiraama yeroo hundayyuu sagalis tahee barreeffama ni deebisaa isiniin jedha namoonni qorii adda barbaadanillee kun akkuma qorii kanneen lama obboleettii keessatti qorii najalattu qorii ufii keetti jaalattu naabiti jennaan qorii ufii kiyya jaaladhu bitee fi akkasuma ammoo kanallee tam akka tiyyaa abbaa gadaa bitee fi isiniin jedha kanaaf hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti share like godhaa hiriyoota keessanii koomantii yaada babbareedaa itti gadhiisaa Oromootiyya maal abbaa isaa idaa baratuu baasaa isiniin jedha isin jaaladha isin kabajaa uffatuma mana keessatti isin dhufee isin maatii kiyyaa akkuma nyaata hojjetaa jirutti akkuma ammoo mana xaragataa jirutti warri ciicoona biraa qabdan adaraan irraa fudhaa. Bakka viidiyoo